Leeyyan keenya khaymoo fi zunguba barsiisaa jiran badii isaaniitii fi warra isaanii mormaa jiru yoo tolcha taate tolcha isaanii wajjin laallan hordofa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Daawwattoota kiyya qaqqaaliif gaggaarii. Kan xiqqaa, kan guddaa, kan dhiiraa, kan dubartootaa, kan bahaadhii akaabaa kibba keessaaf ala jirtan hunda keessanuu nageenya rabbii isin irratti haa jiraatu. Wal mormii ustaazota keenyaa fi hawaasa keenya jidduutti guyyoota muraasaaf deemaa jirtuun hundi keenyaa wajjumaan daawwachaa jirra. Waan kanarraa inshaallahu ta'ala gabaabsee waa dubbachuu barbaade kaan garee jaarrattanii imoo fi zuum irratti shamaran irraa maallaqa nyaachaa jirtan jechuudhaan maqaballeessa ustaazota irratti gaggeessaa jiran kaan ammoo ifirraa falma kaan sagalee ustaazni tokko dubbate gara biraatti hiikuudhaan suuraa namaatiin walirratti hiruudhaan nama waliin dhahuudhaaf dalagaa jira. Kanaafi kana fakkaatu waan kana fakkaatu inshaallahu ta'ala gabaabsinee wajjin kan laallu ta'an hordofaa isiniin jenna. Obboleeyyan kiyya duraan dursa bakirraa kaanu wanni jechuu barbaadu obboleeyyan kiyyaa warra imoonis ta'ee zuumiin barsiisaa jiran galanni keessan jannata haa ta'u jabaadhaan jechuun ni barbaada. Obboleeyyan keenya kun qoonni isaan baachaa jiran guddaadha. Kaleessa osoo isaan garee jaaranii markazoota garaagaraa maqaa moggaafatanii jaarratanii irra barsiisuu hin eegaliniin duratti imoo gubbaan maaltu deemaa ture innee olaallee waan nama saalfachiisuu fi waan nama qaanfachiisu waan himuufillee namatti ulfaatu waan akkasiitu deemaa ture. Dhiiraa fi dubartiin ichi gubbaan wal laallatanii wal fuudhan. Wal fuudhuudhaaf akka seera shari'aa sanii wal laallachuu osoo hin taane ol ka'ii as deemi ichi deem harma keen agarsiisi qaama keen agarsiisi waan akkasiitu ture. Obboleeyyan keenya dhufaniiti sooshaal miidiyaa fasaadaan fasaadame kana imoo waan hin taane hin faalame kana tolchanii hadiisaa fi quraanaan xaaranii bareechanii urgeessanii qoraasanii bareechanii rabbiin duniyaa fi akhiraa isaanii haa bareechuu irratti hawaasa keenya quraana barsiisaa jiran namni galata namaan beekne ka rabbiitiis hin beeku hedduu galatoomaa jechuun hin barbaadu. Hedduu galatoomaa jechuun hin barbaadu. Hawaasa keenya kadhamee sooshaal miidiyaa garaagaraa gubbaa faca'ee tuun qullaa rifeensa ofirraa bantee tuun huccuu ofirraa baaftee qullaa akka haadha garaa baatetti asii achi warra hitu tana isaaniitu wali qabee sooshaal miidiyaa imoodhaa miti kabiraallee akka dubartoonni irraa gabaabbatanii sooshaal miidiyaan xaaramu godhaadhaa jira. Kanaaf galata qaban malee arrabsamuu qaban kabajamuu qaban malee tuffatamuu fi xiqqeeffamuu qaban rabbi jazaa isaaniif haa kafalu. Namni diiniif dalagu eeysaa yoo jiraate keenya namni diiniif dalagu eeysaa yoo jiraate obboleessa keenya wanni irraa barbaannu sanuma wanti wal irraa jibbinu yoo jiraate gufuu diinitti ta'udha. Nama diin barsiisuu fi kadiin baratu gufuu ta'udha. Obboleeyyan keenya dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yoo xiqqaatee gara nama 30,000tu imoo qofarraan barachaadhaa jira. Aappii imoo jaamu qofa gubbaan nama 30,000 waan gahuutu barachaadhaa jira. Jaaramanii jaarmee qaban hoogganaa tokkoon hoogganaman waan dalagan wal quba qaban waan hojjetan hunda irratti wal mari'atan mariidhaan sossoon yoo bakka takka wal ga'iin jiraatte walit dhufan yoo muhaadaraa bakka takkaa qabaatan wal yaaman akka waliigalaa yoo qabaatan waliin godhan wanni isaan ichi gubbat dalagan hundi malaa mariidhaan deemaa jirti. Akkaataan itti barsiisan sanuma. Kaan quraana barachaa jira, kaan hadiisa barachaa jira, kaan akaama barachaa jira, kaan shuruuta barachaa jira, kaan aqiida barachaa jira. Waan silaa gartee biyyarraa baaniitii biyya fi taaniitu harkachuun jabaattu ijoolleen teenya biyyarraa baatee jiru isiitis dalagachaadhaa harkachaadhaa jirti. Kana hoggaan jiru namni hamaan hin jiru jechuu qiyyaa miti. Namni hamaan tanuma keessa dahoo godhatee ustaazota qaqqaalii gaggaarii kana maqaa balleessuudhaaf saamicha tuubboo saamichaa diriirfatee shamarran keenya irraa waa nyaatus numa jiraa qabadhu. Ka ustaazonni keenya gariin irraa dubbachaa jiranis akkasiiti. Ammoo ustaazonni imoo gubbaa barsiisaa jiran akka waliigalaatti chaayoo janarree gurri tokko akkuma jaansan gaafa tokko maqaan tuqamu hunda maqaa waliin tuqama. Adda baasanii keessaa isa badii jiru saniin loluun yoo dandeeme isa badii jiru san yoo beekan dhaqanii harka isaa qabuun hawaasa irraa dhaabbadhu janii akka ni dhaabbatu taasisuun dirqama ta'a. Akka waliigalaatti immoo gaafa irraa dubbannu hunda isaanii maqaa waliin bada. Hunda isaanii maqaa waliin bada. Hundaa toltuu dalagu jiraachuu miti. Hundaatu badii dalagu jiraachuus miti. Gaafa faarsinu hundaatu toltu jiraachuu miti. Gaafa arrabsinullee hundaatu badii jiraachuudhaa miti. Ammoo adda baasuun dirqama ta'a jechuudha. Gariin isaanii oomtu jiraate irra hedduun isaanii immoo wareegama kafalanii halkanii guyyaa sa'a 24 dadhabne ifanne osoo hin jenne hawaasa dura ta'anii hawaasa aliifni dhaabbatamuun isaan beeyne hawaasa akkaataatti rabbii salaatuun beeyne akkatti waddaatuun beeyne hawaasa ahkaama soomanaa ka salaataa shartii fi arkaana salaataa waa takka hin beeyne arraan tana barsiisanii sadarkaa nama barsiisuu gubbaan geenii jiran jechuudha.
sadarkaa fi barachuu gubbaa kutanii sadarkaa waa barsiisuu gubbaa akka ga'an godhanii jiran. Gaafa Sheenwar wajjin sagantaa gaafii deebisaa eegallu anaa eegalchiise wajjiniin ture. Wanti gaafatamaa turre gariin waan garaa nama nyaatu maal fa gaafatamaa turre salaanni subiidhaa rakaa 4 moo 3 5 moo 2 waan juufa gaafatamaa turre. Hawaasni keenya bakka san ture. Hawaasa bakka san ture sanarraan tana bakka san hin jiran waa barsiisanii waa hubachiisanii arraan tana sadarkaa nama barsiisuu gubbaadhaan ga'anii jiran. Namni kanaa badii qaboo yoo jenne isinummaan badiitti murame. Namni kanaa badii qaboo yoo jettan isinummaan badiitti mura. Isinummaan badiitti mura. Ammoo maallaqa guurratan waan juuf maallaqa guurrachuun ni jirti. Akka shari'aa islaamaattis maallaqa quraana nama barsiisanii irra fudhachuu waan jiraatti. Maallaqa hadiisa quraana rabbii nama barsiisanii maallaqa fudhachuun hadiisa sayyaatti jira. Waan jiraatti kun namni tokko Ibnu Baaz gaafatanii quraana barsiisuu irratti ujuraa fudhachuun ni taati jedhanii gaafannaan Ibnu Baaz rabbi rahmata isaanii haa godhu waan jedhan namni tokko gaafa taa'ee quraana nama barsiisu dalagaa isaarraa ni shaakalama yeroo qabu gartee quraana jala fixata achirraa bahee dalagatan dhaqqabu kanaaf wanni inni godhuu qabu ujuraa san fudhachuu ni danda'a waan jiru deebii deebisan kanarratti waa malee akkas hin jenne isaan irra gaadha qaban hadiisa Bukaarii sayyaatu jira. Saabonni ergamaa keenyaa osoo deemanii ummata arabaa tokko bira dhufanii qubatan gaafa qubatan ummata kana sayyida isaanii yookaan duree isaaniitu fayyaa dhabee waan akka jinniitiin dhawame lafa dhahee fayyaa dhabee ciisaa jiran dawaa itti godhanii fayyuu dide. Kana duboo saabota gaafa harkan nama keenya akka nurraa dhukkubsatee kam goona janii gaafannaan saabonni nam tokko saabaa keessaa anaatutti isinii qaraa jeeni yoo itti nuu qaraatee nuu fayye tuutaree akkasii kan hin ajanin. Ree bobbaas akkasiif kan hin ajaniini quraana itti qaree fayye akkuma fayyeen duboo ree tuuta takka waadatti hin diine kannaniif saawonni wajjin yaan hin qooddannu hanga ergamaa rabbii bira deeynuu janiiti ree san fuudhanii ergamaa rabbii bira dhaqan itti gaafannu malee ergamaa rabbii waan kanarraa gaafannu malee hin qooddannu janii ergamaa rabbii bira dhaqanii gaafatan ergamaan rabbii waan gaarii gootanii anillee qooda keessan na hirmaachisa waan qooddattan anillee naaf qoodaadha ja'aniin jechuu saawota saniin. Ahsantum wadribuu lii ma'akum as-sahm anillee ifii wajjin qoodanaa qooda ifii wajjin qoodanaa qooda waan gaarii daleeydanii janiin ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Hadiisa biraa kanuma Bukaarii sahih keessatti ergamaan keenya waan jedhan inna haqqa maa akhadhtum alayhi al-ujra alayhi ajran kitaabullaahi rawaahu al-Bukaarii fi sahihi. Irra caalaa waan maallaqa irra fudhattanii irra caalaa waan ujuraa irra fudhattanii quraana rabbiitii jan nabii keenya ajje salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Wahuma daleeydanii irra maallaqa fudhattan hunda keessaa irra caaltu quraana rabbiitii jan nabii keenya ajje. Obboleeyyan keenya quraana qaraa'isanii biyya keessa ta'anii niitoorkiin qaban waayifaa maallaqaan guutatan baatiirraa guutatan kawaggaatiis ta'u maallaqaan guutatanii hawaasa isaanii sa'a 24 ta'anii riibatti dhabanii gaafa barsiisan sanirra maallaqa fudhatan maaltu bada hadiisa kana ragaa godhatanii fudhachuu danda'an haa fudhatanii ammoo akkaataan itti fudhatan wal dhabuun mala kaan taa'ee mala baasee fayyaan qabu na dhukkuba jee maallaqa namarraa guurrachuu danda'a kaan ammoo rakkoo kanaa fi akkasiin na mudatee jee maallaqa guurrachuu danda'a kaan ni hidhamee jee maallaqa guurrachuu danda'a waan adda addaatiin nama shawwadanii guurrachuun jiraachuutuun mala san anis isinii hundi keenyaa waliin ni mormina mala waliin baasanii maallaqa guurrachuun dhorkaadha. Dhugaa rabbii saniin quraana qaraa'isee quraana qaraa'isuu irratti maallaqa fudhachuu ni danda'a ragaan hadiisumaan amma siime kana irratti immoo ustaadni homatamuu hin qabu kana irratti arrabsamuu fi tuffatamuu xiqqeeffamuus hin qabu kabajamuudha qaba yoo namni waa barsiisu badii qabaate warri immoo gubbaa barsiisan badii qaban hundi isaaniitu osoo addaan hin baafne jechuu qayya. Hawaasa sooshaal miidiyaa badiidhaan fasaada keessaa baasanii waa barsiisuun badii yoo taate warri immoo gubbaa barsiisaa jiran kahanna jiruu saa ta'u kattiin jirre hundi isaaniitu badii qaban. Nama diin barsiisuu loluun nama diin barsiisuu maa barsiifta quraana barsiiftee quraana irra maallaqa maa fudhattan haqa yoo taate warri isaanii mormu hundinuu haqarra jirtan tolchitanii jirtanii jabaadhaa isiniin jenna. Maaliif quraana rabbii nama barsiiftanii maallaqa fudhatanii quraana nama barsiisuun badii taatee tanarra yoo obboleeyyan keessanii lolaa jiraattan tolchitanii jirtanii jabaadhaa itti fufaa isiniin jenna. Ammoo wanneen dhaamsa warra immoo gubbaa jiraniif dhaamuu fi galateeffachuu illee barbaadu kasuun gubbaa barsiisaa jirtanis ta'e ka immoo gubbaa jirtan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa obboleeyyan keessaniif oolmaa hanganaa fi hangas hin jaamne oolaa jirtan tola obboleeyyan keessanitti oolaa jirtan
obboleeyyan keeysan dukkana keeysaa ifa baasaa jirtan obboleeysa keeysan wallaala keeysaa gara ifaa fidaa jirtan obboleetii teeysan shirkii keeysaa gara toohidaa fidaa jirtan obboleeyyan keeysan kasilaa tiktok gubbaadhaa dhiirti jallatti ol kay gattaay asji achiji asdeem ichi deem harma kees qab ichi qab taa kees qab ichi qab jettuun san hundarraa baraartanii diin barsiisaa jirtan an kanarratti akka Anas Muhammaditti galata guddaan isin galatoonfadha bakkaan jirurraa ol ka'eetiin dhaabbadde isin galatoonfadha guddaa galatoomaan isinin jaa ammoo caalmeen rabbi galata keeysan jannataan isiniif haa deebisu obboleessa kiyya kabajamaaf jaalatamaa ustaaz Hakiim Hassan wajjiin turre guyyaa isaan waa'ee ustaazota himoorraa haasawanii turan akkaataan isinitti hubattanii fi akkaataan isaan itti dubbatan xiqqoo garaagarummaadha qaban wanni isaan irraa dubbatan nama tokko arkanii jiran kafayyaan qabu jee maallaqa guddaa namarraa baasu kana hidhan jee maallaqa sobaan dubartoota irraa baasu kasilkiin na duraa bade jee osoo silkii qabu maallaqa dubartoota irraa baasu karakkoo osoo hin qabne rakkoo kana akkasiin na mudate jee dubartoota irraa maallaqa baasu kanama akkana akkasiin rakkate haa gargaarru jee maallaqa namarraa guuree dhuunfaa isaatiif oolfatu nama akkasiit arkanii turan ka isaan irraa dubbachaa turanii nama akkasiiti malee warra waa barsiisaa jiranii miti warra waa barsiisaa jiran tuquu ustaaz Hakiimiis ta'e eenyummaan hin danda'u namni isaan irraa dubbatan dubbii isaanii yoo hubattaniif nama akkasiisani malee hunda nama waa barsiisaa jiruutii miti dubbii walii karantaanetti hiikkachuun gaariidhaa miti wajjii waan kana haasawaadhaa turre wajjii waan kanarraa dubbachaadhaa turre yaanni nan qabuu fi ustaaz Hakiim qabanis tokkuma obboleeyyan keenya ka imoo guba barsiisaa jiraniif kabajaa guddoo qabna obboleeyyan keenya ka sooshaal miidiyaa toora garagaraatiin barsiisaa jiraniif anaas ta'eninis ilaalcha bareeda qabna ni galatoonfanna malee galata isaaniin balleessinu ni faarsina malee isaa hin arrabsinu ammoo ka ustaazni akka dhuunfaatti irraa dubbatan joollee osoo ifiifuu waan beeyne way barsiifneette hawaasa irraa waa guurtu joollee barumsa isii dhabdee ka warri barnootaaf alaggate ergate barnoota dhiiftee moggaa teeysee waan isiifuun garin namaaf galchinetteef cinqitu hawaasaas cinqitu joollee akkasii irraa dubbatan anillee wanniin juu joollee teenyaan warri jajjabaatee waa barate haa barsiisu warri ammoo ol barachaa jirtan barnoota irra nu xiyyeeffadha fuuldura inshaallah isinis jabaattanii ni barsiiftan ammaaf ammoo ifiifuun barannee barumsa keeysan irratti xiyyeeffadhaan dhaamsa kiyya dhageenyami yoo ol dhageenyee dhugumaan dhaamsa walirraa fudhannatee kun dhaamsa obbolummaati joollonni amma quraana eegaltanii labsii quraanaa gabbuusu jirattan tayoo aabaash dhuftee garee teeysan isin jalaa diiguu dandeessu tawaan ittiin firraa dura dhaabbattan hin qabne warri amma dura aqiidaan baratin warri amma dura hadiisaa tafsiiran baratin dura barnoota keeysan irratti xiyyeeffadha booda gaafa jabaattanii nama taatan ni barsiiftan rakkoota kan qabu khayrukum man ta'allama alquraana wa 'allama nabiin keenya irra caalaan keeysan nama baratee quraana barsiise jenna lafatti haa barsiisu miidiyaa gubbaan haa barsiisu zuumii imoodhaan haa barsiisu kara fedheen haa barsiisu irra caalaan nama rabbiin dachii gubbaa qabu nama quraana baratee barsiisu kun badiidha duuba quraana barsiisuun badiidha barsiisee maallaqa irra fudhachuun badiidha takkalleen badii hin qabdu fudhaa maallaqa barsiisa baaditti haa isinii kafalanii garuu dirqama namarratti hin godhina isiniif galaamiin dirqama irra gootanii ka maallaqan kafalu jee hin ariina manni barumsaa markaza haa ta'u madrasaa haa ta'u bilaashii barsiisuu jiran isinii fakkaatte sanii miti barumsa ammayyaatu olmee daa'immanii maallaqaan barsiisuu jirra ijoollee biyya keessattuu maallaqaan barsiisuu jirra 800 kafallee kumaa fi maal kafallee akkasii barsiisuu jirra galmee irratti maallaqaa kafalama baatiidhaan maallaqaa kafalama markazi yoo seentu 10 hin galmooytu 600 hin galmooytu kumaan rakkoo qaba wahuma biyya keessallee jiru biyya feetee yoo deemtallee wama jiraatu kun keeniyaa tana yoo deeyte markazoonni ijaaramanii dhadhaabbatan hundi mana kiraa keessatti maallaqaan barsiisan ijoollee biyyaa bilaashin jiruun siin jedhe yeroo kiyyin hadiisuma ammareef walii himne kana daliilfatanii kanumaan fudhachaadhaa jiraniin baana fudhachuus dandeeyan haqa qabanis barsiisu jiran atii fi teeysee nama fudhatu qeequu waa takkallee hin dandeeysu ati yeroo kiyya diin rabbii gufuun tahin nama waa barsiisu gufuun tahini duraa maqiin siin jaa insha allahu ta'ala dhaamsa kiyya kaarraa sittiin gabaabsa obboleeyyan keenya itti jabaadhaa barsiisa obboleeyyan keeysan barsiisuu irraa duubatti hin deebiina tun badii miti tolcha jirtan kabadii isiniin jee isaa badii jira isin fuuldura malee duuba laalina namni isin duuba isin dhiite waan isin duuba jiruuf yoo ejjinee garagallee laalleettan deemee isin bira kutuu dandeenya hanga namni isin duuba jiru ka isin dhiitu isin bira kutuu garagaltanii laaluun qabdan amnatee isan itti fufuudha qabdan arbi kun muuxuun okkolu
هنو كلنا جبادان سنينجا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما أستاذ خيني أستاذ كيمسن خرن تانتيني كتنا دي فما قدا في برخطا